Maayini immoo haadha manaa lama sadii fuutachuus nan nagahaa dhugumaa kun. Sitti mani immoo maalidhaan natti himi silaa koo maqaan hin tolu maalidhaan himi. Ani sila baakii jalqaba fumaaf kajeeleen ture garuu raachuudhaa jennaan bakka. Bara maakiin daa'ima maali mansumaa girgirii kaasta basgaabe. 25 gadi natti himi 25 Ofumaaf 27. Ara 14 maakiin. Aniyyuu laaqamee waan aldarrashim. Aniyyuu laaqamee waan aldarrashim jedheen dhiisee bara. Mucaan daa'ima basgaabe. Ani maatii ishee gaafadhee jennaanii almost 20 wayitii naan jedhanii garuu nama quraana haffaze malee hin fuutu naan jedhani garaachuun quraana qaraa jira jechuun nagayechi boodammoo. Amma bara raachuu tirii intin Abdallaa tirii dantii Oromoo ta'uufi bara. Abdallaa tirii dantii Oromoo. Maayee mucaa gaarii dhugaa raachuu intala sana. Maakii. Ay, khaleessuma gaa maakiin aan tujjaara malee hiyyi hiyyeessa. Hiyyeessa surreen qabne silaa gaa akkamiin godhaa agartee maal na nyaakkisaa feessaa laletti uwwisaa jette gaa kun warraan tana mansuursi qajeelaa jira si dubbataa jira akkam jettanii. Egaa carraa kan kee laalla dhugaa maakii viidiyoo kanarratti akkana jettee turte khaleessa. Itti heerumtaa jechuudha. Makiin rakkataa surree tokko qabutti illee. Aboo ati dubbii laaqiin maal ta'e osoo naan waan hin qabne kan surru matakkaa hin qabne san wayin feestaala uffisaan. Dhiironni rakkataan jaalalli injifataa jettanii hojii dhiiftanii teessan mallaqa hin qabne fuudhaa jedhan of keessaa balleessa. Yoo birrii qabaatee eddeetti bashannanuu feetu sin geessine waanuma nyaata gaarii tokko sin nyaachifne garaa duwwaa walammattee yoo ciifte jaalala maaliin namatti dhaga'ama dhugaa dubbachuuf. Warri immoo jaalala nama lamaan dabalamee jiraatu barbaadu qiinxaan takka nuu geessi manni tokko nuuf ga'a jechuun sharaan takka nuu geessi waan harkeenyi inni nyaannaa yoo dhabne agabuu bullaa warri jabamu kuni warra booksiidhaan waltumee adda ba'u sanirraa. Barreeffadhaa yaa jiran eddeetti namni akkamitti gawwoomina waan akkana qiinxaa takka nyaannee waliin jiraanne maal jechuu agabuu si bulchuu deemamu. Shimallis Abdiisaa dubbiin isaa bulee gala. Dhiirri mallaqa hin qabne dhiirri beekumsa hin qabne Oromoo ta'uu qabuun jedhe sun dhibbaan dhibba. Soorii qaayoon isin mufachiises. Nuti hiyyeeyyiin mufannee jira nuti hiyyeeyyiin umaa abdii jireenya irraa dhabnee bara takka gaa amma gaa carraa biraa laallanne jennee ofirraa taa'uu jirra gaa maaliif jennaan egaa akkas kataa'u taate daa shamarran hundi akkuma kan keetii yaadan jennee bara abdii murree taa'uu jirra ammaan tana gaa walumaa galatti Mansuur akkana jechaa jira turtiin waliin taa'isaa waan Mansuur jiru dhaggeeffadhuuti yaada kan kee irratti kan adduun siin jaagaa maaliin jaaree waan bira. Mansuur dhaggeeffadhaa garuu Mansuur dura maammeetu dhufaa maammee yaada qaba yaada gabaabduu dhimma magaalaa Finfinnee magaalaa kanatti. Like daqiiqaa takkaaf akkasii isa dhaggeeffatanii san booda Mansuuriif jiraachuu tapha ajaa'ibaa hojii taasisanii turtiin waliin taasisaa itti booraa isin jenna yaada keessan illee nuuf katabaa. Yeroon serious special keessa dhaggeeffadhu. Nuti siluma kan sodaannu akka xiyyitiin hin rukutamne kan hidhamne rakkoon akka nurra hin geenyeef malee takkaa waa biraa sodaanne beekna. Ara lakki maal abbaa ishii sodaanna. Xiyyiitiidhuma sodaanna. Thank you. Inna kanaafuu dhugaa irratti adiin adiidha dhugaa dheedhee dubbachuudha. Maaliif jennaan waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh welcome እንኳን ደህና መጣችሁ. Maaliif jennaan xiyyiitiis saba kanaaf xiyyiitii miti lubbuu kudhan qabaannee annuu jechuudhaan saba miidhame waggaa meeqa jechuudhaan akka barbaade jechuudhaan akka barbaadan godhan fayyaalessummaa isaatiin gowwummaadhaan miti wallaalummaa garuu fayyaalessummaa isaatiin nalaali ofilaali uummata Oromoo kan nalaali. Maammee koo maalidha? Hin zammatna naan Koy no zamachaa miti. Maaliif beektaa? Qineedha maaliif afaan keenya namni danuu waan bareef amma akka nama biraatiif hin galle akka nuu qofaaf galuuf haasofna kaa raachukoo. Maali akka warran tan akka akkuma gondorii maaf daddareetti cabsikaa bakka wanti dhufee dhufu natti himi. Kanaafuu jarri xiyyitii fi hidhaan isin hirka jiru nurraa goraa isa kaan immoo jechuudhaan ilaali. Finfinneen kana eenyuti? Kan abbaa irratti jiraate kan abbaa irratti tasnaanneeti Finfinneen. Kan abbaa qe'eeti miti.
Kan abbaa irratti tasnaanna'e, kan abbaa irratti fataa'e, kan abbaa irratti haftii horate, kan abbaa irra keessa jiraatedha Finfinnee. Kana booda jechuudhaan Jaappoonii kaa'adhuuti Oromoon qeerroon as keessa jirtan jechuudhaan marti keessanuu biyya adda addaa jirtan kottaa Jaappooniidhaan tiishartii asirra kaa'adhaati fataa jedha amma sooma hiikaatti sooma hiikaa booda immoo bareechineen tineenna. Dhalee cirraati barcaa kennee laatan. Ustaaz Massuur. Akka maame kiyya raachu maal taate baate maame fayyumaa. Konnekshinii keetti kaa Mansuur. Jirra wallahi Pirezidaanti Massuur. Gas pirezidaanti maame keef haalak. Raachu lammata. Wallahi xaffaq. Mansuur jettee akka waamne pirezidaanti dina waame. Pirezidaanti maali dhare akkas jechuu gara jedhu konnekshinii kee. Konnekshinii kee pirezidaanti Mansuur yeroo jechuu jedhu konnekshinii kee rukutamaa maalidha maa? Mansuur akkamitti akkas Pirezidaantiin kun hojiin rukutamaan qabu miti. Indee aayifooniidhaan seenina dinnaan saamsangitti ni jijjiire amma gaarii ta'e. Indee saamsangis qabdaa Mansuuratti immoo saamsangis hin fayyadamtaadha. Of course. Ummata fakkaachuuf yaqaa calumeetti ummata fakkaachuuf miti saamsangi. Batalee saamsangis akkana. Kan eenyu akka ta'e beektamiti. Isiniif hiraachuu waliin taphachuuf natti fakkaata bakka taphadhaa ani isiniif han baaka. Maaliif maame? Deebii kottu adoo ko. Intinii kee zamachaa saaxanaa kariiti. Ayyee. Ayidaa kee axanaa kariiti. Rakkoon qabu. Rakkoon qabu zammatu qabna taanaan hin zammatne. Ayyee. Waamicha keerraa na fuudha. Annan ba'aa taphadhaanoo wanta biraa jiru. Masano pirezidaanti Mansuur fuuluma Mansuur kan. Ilaali raachuudhuma kana qashtii wayi yaaraa daali. Wallahi ilaali mammi. Oromoon Oromoo ture amma jijjiirame malee. Keenya beeksisa. Biyya keenya irratti ofuma bulchaa jira. Namni nurraa cituu barbaadu haa citu. Oromoon nama biyya isaa bulchaa jira. Game. This is special main point. Thank you. That is what I'm talking about, mommy. This is special main point. That is what I'm talking about, mommy. This is special main point, mommy. I'm a man, Oromoon gaafa Ingiliffeessaa akka fiduun hin beeku ante taphasaa ceetu. This is special main point jedhante. Tiriidantii Oromoo jedhamta amma nafe moo jiramni akka jiru hin jiramoo akkami? Maalidhaan tiriidantii Oromooti malee? Maayini immoo haadha manaa lama sadii fuutachuus nan nagahaa dhugumaa kun. Sitti mani immoo maalidhaan miinatti mi? Silaa koo maqaan hin tolu. Maalidhaan mi? Ani sila baakii dhuman sii kajeelee. Ani jalqabaaf kajeeleen ture garuu raachuudhaa jennaan bakka. Maali guddifachuuf moo maakii? Gamee gamaakiin. Ara maakiin daa'ima maali? Mansuur maa girgirii kaasta bas gaabee. 25 gadi natti mi? 25. Ofumaaf 27. Ara 14 maakiin. Aniyyuu laaqamee waan adda dashin jedhee. Eenyuun beerifanii jedhe kun? Aniyyuu laaqamee waan adda dashin jedhee dhiisee bara. Mucaan daa'ima bas gaabee. Ani maatii ishee gaafadhee jennaanii almost 20 wayitii naan jedhanii garuu nama qur'aana haffaze malee hin fuutu naan jedhan. Raachuun qur'aana qaraa jira jechuun nagayechi boodammoo. Amma bara raachuu intin Abdallaa tiriidantii Oromoo ta'uuf bara. Abdallaa ta'uuf. Abdallaa tiriidantii Oromoo. Maayyee mucaa gaarii dhugaa raachuu intala sana tura bitee godhee. Qondiniin keessanis qumatiin keessanis tokkuma. Maalaani gabaabaadha. Gabaabduudhaa isheen. Masalayyaa ani beeku. Raachuu kiyyaa lakkiidhisi. Intala qashtii nu qabnu isheedha maaltu intu jira kan biraa. Girgirii dhisi. Best of 3 taphanna.
Geemii taphachaa hin jiru laachuu koo. Ati jennaan ishee. Dhugaa rabbi. Hin qaxxaamu. Qixaatiin hin jiru. Qixaatii Moobaayil kaardiin guutaa qixaatiin. qixaatii miti. Qixaatii jechuudha. Boru yookaan gaafa sanyu yoo si moo'e voice of three taphanna. Sharaatan yookaan skylight na fuutee deemtee si faana na faxxara viidiyoo hojjenna. Yoon si moo'e sharaatan yookiin skylight na fudhattee deemtee si faana na faxxara. Guyyaan sagantaan qabne goona kaashaa jiru. Amala wixata borii jalqabee wixata balloo roobii sagantaa qaba. Roobii booda garuu gochuu hin dandeenya. Yoom roobii booda roobii kamisaa waan akkanaa bor ta'uu hin dandeenyu karaachuu koo sagantaan qaba amma roobiitti. Waamicha qabaachuu kiyya. Best of three taphannaa namni mo'ame. Rakkoon qabu walii dawwalla boriif taanis gochuu dandeenya. Inti hidhanne faxarraa eessatti beektaa? Wandee biratti. Wandee beektaa mucaa gurbaa Oromoo Velview Hotel. The best food. Achi hidhanne faxarra. Bakka Velview achitti si faxarsiisaa. Waliin nannaa ishee warri jirtan yoo ati namoota immoo booleessi deemin haasaambisaa si gaabbasa. Maaliif achumatti na gaabbasa malee wandee biratti na gaabbasda Velviewutti. Velviewutti si gaabbasu? Maal 2,000 namni tokko birrii baay'ee miti raachuu koo. 2,000 wayii 1,700. Maal goona moo beektaa yoo barbaachisaa ta'es wandeen nama lama tokko kaffalchiisanni. Ispeeshaalii Oromoo taanaan Oromoon 2 dannaan tokko kaffalee deema. Oromoo 4 dannaan 2 kaffalee deema. Diskaawuntii argachuudhaaf oroo duwwaa ta'uudha bakka argaan kee. Bakka fuunaadha. Guys dabtaa godha. Abdii yoo harkiidhe. Taaptaap አድርጉ። እኔ እንኳን ጌም መጫወት አቁሜ ነበረ፣ ግን ለራችሁ በፈጡር ስለሆነ ቅጣቱ ችግር የለውም። Guys dabtaa godha. Ani birriin achi deemee kaffaluun qabu. Dabtaa na godha. Hukumiin gadagana yoo ta'u baate. Abdi nice to see you foonaan akka wal argina abdi. እሺ ታፕታፕ አድርጉ እስቲ። እኔ እንኳን ጊፍት የሚሰጠኝ ሰው የለም፣ ግን ቢሆንም ልሞክረው። ይመጣለው ገርማሙ ቶላ አሳምቡሳን ሲጋበዛ አብዲ ከው ፊንፊኔ ታታሚ ጋፊ ወይ ነጋፈተኒ መንሱር ፋነ ፓሪስ ዴሙ ሞ ማኪ ፋነ ቢሾፍቱ ዴምቴ በሸነኑ ሲወየና እንደዳኒ namni way ishee irratti godhe argee Mansuur maannaa godha jette jedhani akkam waan si godhu baan obboleessa kee miti. Ara akkasii jenne Mansuur girigirrii dhiisi. Mansuur faana qaamaan wal arginee beekna. Maakii faana garuu qaamaan wal arginee hin beeknu. Otoo maakii faana deemee natti tolaan jedhe. I will pay for you, Rajuko. Famiko, my bro. I know, bro. For nothing. Isti እንዳሸነፈ አድርጉኝ። እኔ እንኳን ጌም ተጫውቼ አላውቅም። Biyya jooteetu bayya susanii ashannafku. Thank you Sabonto. Loco, thank you so much. Guys, double tap godha hundumti keessan. Guys, hundumti keessan double tap godha. Double tap godha. እሺ ችግር የለም። ዶን ፕሬዲክሽን ያልከኝ ችግር የለም። ኤኒ ታይም Tarramo dur baleka. ታፕታፕ አድርጉ እስቲ ታፕታፕ አድርጉ። Rajuko oko. Guys, speed challenge in the let's go. Speed challenge in the guys. Guys, speed challenge in the flower toko. Guyyaa sana kun raafetin kan tu jaaruu jiruunte. Guys, flower toko nama 13. Make gift na kennan takkas taphadheen beeku taphicha. Thank you Oromo boy. Sabboontu galatoomee dhiisi sabboontu. Sabboontu ani hin daganne uffata maakii warri koomentiidhaan na gaafachaa jirtu. Uffata maakii hin daganne. Intin likeetii kee lakkaa'amii naa ergi jedheen amma yoonaa naaf hin ergine. Isheetti hima. Kaleessa nan erga jetteetti amma yoonaa hin argine likeetii ishee. Booda anaan akka nan koomanne guys. Guys, dabiliidhaan.
Let's go, guys. It's double now. Guys, nu bira double ita garmaa mutol. Fami mangisti. Thank you. Aha. በለው በቃ አሸነፍከኝ ማለት ነው። garmaa mutola. እንቤቱ ፋይናሊ ሲነሸነፋ አራት ሺህ ስምንት መቶ እንገለበር ፋሚ ኮቦስ ገለቶሚያ ዶኮ ናጅራዱ garmaa mutola ፎና ደቆ ብያ ጆቴ ቱሉ ብያ ኦሊ ቀድንግሊ እንዴ አሸነፈው ሞን ኮሞ ጊኖሌ አፍኩማ አፍሩኝ ኩማሽና አሸነሙ አርታም ትሪደንቲ ኦሮሞቲካን ከባዲ ደበር መንዙሬ ዲበመና ጎዴት ፋሚ ኮቦስ ገለቶ ሙስሊም ህር ያቀብዳ ነመድራ ነማፈርቱ ቀብዳ ሙስሊም አይ ገርሊ ፍሬንዲንግ ኮ ሙስሊም ኢሽን ማንጭቱ ጋ ማኪን ከን ኬንታቱ በቃ አበደን ያዲን ማሊዳ አይ ኢሽን ብዬ ጅርቱ እሺ ተቆነ ሞቴት አማካነ ቦደ ለመተበነቹዳ አይ ከነ ቦደ ተቆ ቴኪ ጊደር በቦደ እርግቴ ማሎ ናጅራዱ አዶጎ ገለቶ አማ ዮን ሲሞየን ዱማ በቃ ቤስት ኦፍ 3 ዱሜ ሽሜ ታብታብና ጎዳ እሺ እስቲ ላሸንፉ አሁን ይሄን ሁለተኛውን ጌም እንኳን አልጫወትም እኔ ያውራችሁ ስላለኝ ነው እንጂ ለማንኛውም ከዚህ በኋላ የሞባይል ካርዳችንን እንጀምራለን ሰገንታን ኬኛ ሞባይል ካርዲዳ ወሬኔ ከና ፎሎንጎኔ ፎሎ ጎዳ ኦሎሞስት ሚሊየን ተኩ ሴኑ ፈንጀዳ ሞባይል ካርዲ ብሪ ኩመ ለማቱ ጅራ ሞባይል ካርዲን ከነን ስኒከና ሞባይል ካርድ ስጦታ አለ ሁላችሁም ታፕታፕ ሼር አድርጉ 500 ሰው እየደረሰ ነው ከዚህ ጫውታ በኋላ ወደ ሞባይል ካርዳችን እንገባለን ፎሎ አርጉ ቴንክ ዩ ሶ ማች አዳዲስ ሰዎች ፎሎ አርጉ ወሬን ሃራ ፋጅተን ፎሎ ጎዳ ራቹ ነው መቀስ ብረጅራ ነመኩመለም ጋይስ ደብልታብ ገርማ ነመኩመለም ዱጋጀታ ፎና አደግ ትሪደንቲ ኦሮሞ በቃ ስመ ዱጋታ ታትቹ ዳመቲ ገርማ ሙቶለ ትሪደንቲ ኦሮሞቲካ መንሱሪ ማይታ ፎና አደግ ኦሮሞን ግጥሚ ነጃለ ተበር ሽሜ ወር ራቹ ብረጅርተን ፎሎ ነጎዳ ነመኩመ ለማ ፎሎ ኦልሞስት ወረነ ጎደን ታና ገላ ገሩ ሚሊየን ተኮ ሴኑ ፈንጀዳ ወሬ ሃራን ፎሎ ጎዳ ኦሮሞን ሲ ፎሎን ጎኔ እንጅሩ በር ፎና አደግ ገርማ ሙቶለ ኢሳም ተኮ ማከን ሲ ፎሎ ጎዳ ፎሎ ጎዳ ዋው ታንክ ሶ ማች አነታንሴ ኦሮሞን ሲ ጃለ ተበር of course Raju is the president naman jibu Ramon guys lauri to Raju is the president jedama jirta takanakaani sitti dufe ado maki wamin go inga fadani online reji oh thank you so much Kena Zuzu amma sina shennafa dichu da baka thank you king arana na shennaf funa ta kuna na shennaf me na shennaf sisa ታፕ ጎዳሜ ጋይስ ፍላወሪ ተቆ ናገና ገርማ ሙቶላ ራጁ ፕሬዝዳንት ጀለማ እሺ ፍላወሪ ተቆ ናገና ሆና ደግ ተቆ ጋይስ ነመቶ ገርማ ሙቶ በቃ መንሱር ዲፈመና ጎዳኒ ዋነ ያኔ ናያቺ ሰኒ ራጁ ፕሬዝዳንት ኦሮሞ ጀደኒ ነጥቱ ቀኒ ተቀናቃኝ ተውኬ ኢስታሩ ቴሞ ኢትዋንጅሩሞ ራጁ thank you so much thank you so bonto kiya ትሪደንቲ ነንገኝ ራጁ ፕሬዝዳንት ኦሮሞ ገርማ ሙቶላ thank you Usman thank you Opsi አማማ ሲነሸነፈ በቃ ነሞቱ ፎና አደክ ጋይስ ደብል ይደሉ ቢራ uffannaan kun aadaa isaatti fakkaata awallaka anguji guys double inu darbe guys Raju for president jecha Maki dumte like garma Maki numa ana kene disiin kennitu oh thank you so much amma nasimu anjira ichuudha bakka Raju afe dubbiin bakka simu anjira Maki mali dufte gono na kenna arti Makin guys namosi so thank you Maki thank you so much Buguya me kana mosis te samu montini na parte inai ga maluma no way
Thank you, Abikiya. Follow si godhe injira. Thank you so much. Oh my God. Kan kiyya irraa kennuu hin danda'u qoy. Dhume Mansuur. Mansuur jimaata yookiin kamisa shi. Dakkaasifan bilbila raachuu kun nama lama qopheessi. Nama musliima lama qopheessi. Shamarran oo barbaaddes, dhiira oo barbaaddes nama barbaadde. Nama lama qopheessi wajjin nama sadii. Anis nama tokkoon fidaa nama 5 taanee dhaqnee wajjin faxarraa jechuu. As keessaa carraa kenniif warra jiran keessaa. Shamarran maal godhan? Dhiirri maal si godhare? Indee shamarran maal godhare qoy? Maal dhalti? Ay, obboleettonni keechu. Eeshi Mansuure nama filadheen dhufa bakka garmaa mutola. Foonaa dhaqa. Kaa walaachuu.